شمس الدين اهلا وسهلا مقامي فيا دجنيت افا شمس الدين أنا تنجر على مصداتنا. ها؟ Himbaane ugguramu afur warshaaleen simintoo fi sukkaraa dabalatee warshaaleen Oromiyaa keessa jiran oomisha akka dhaaban qoqqobbiin ni godhama. 5 hojiin investimentii adda addaa Oromiyaa keessa akkan sossoone qoqqobbiin ni godhama. 6 ibsi uggura dabalataan qeyroo Oromiyaarraa kenname kan BBS dhaqqabe. Amma immoo bal'ina gara oduu oolmaa Oromiyaatti ceena daawwattoota keenya. Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti guyyaa har'aa daandiileen magaalota gurguddoo wal qunnamsiisan cufaa oolan. Uggurri diinagdee fi geejjibaa guutuu Oromiyaatti qeyroo Oromiyaatiin labsamee ture guyyaa har'arraa eegalee jiru sochiileen magaalota guutummaan guututti dhaabbatanii akka oolan odeeffanne. Akka odeessaalee nu gahaa jiranitti konkolaattonni Adaamarraa gara Finfinnee baha Oromiyaa fi kibbaa imalan guutummatti dhaabbatanii oolan. Akka jiraatan magaalaa Adaamaa hunjuutti konkolaattonni Adaamarraa gara Asallaa, Finfinnee, Shaashamanneef gara baha Oromiyaa imalan hundi bakka bulaniin kaane. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti qoqqobbiin uggura diinagdee fi geejjibaa kun guyyaa har'aa itti fufee oole. Baha Oromiyaa magaalota akka Dangaggoo fi Haromaayaa jidduutti daandiileen cufamuu fi sochiileen akkan jirre gabaafamee jira. Humnoonni mootummaa baay'inaan naannichatti bobbaafamanii turan doorsisaaf reebicha geggeessanis uggurri diinagdee fi geejjibaa geggeeffamee akka oole odeeffannee jirra. Ayyee magaalaa Samaatiin jira ganama kana gara konkolaattota gara Sallaadhaa ba'anii fi akkasuma immoo gara Harargeedhaa akkasuma ammallee gara Finfinneedhaa ba'an ilaalaa ture. Konkolaattonni gurguddaan magaalota keessaas gonkumayyuu jiranii kan magaalaa Finfinnee deemu gara Sallaadhaa deemu akkasuma gara Shaashamannee deemu guutumaan guutuu kan gara Harar deemus konkolaattonni dhaabbatee jira. Namoonni tajaajila yookaan imaltoonni geejjiboonni guutumaan guututti dhaabbatanii jiranii gara Awwadaa fi akkasuma Haromaayaa Dirree Dhawaa kanneen irratti bineeldilaan gaafachuu dandeetiin jira. Kanarratti masinoonni gurguddaan dhaabbatee akka jiruu fi kallattumaan achumarraa kaasee gara magaalaa Dangaggootti yoo gad dabaru magaalaa Dangaggootti humnitii waraana raayyaa ittisa biyyaatii fi humna federaalaas dabalatee akkasuma uummataa dabalatanii naannoo Dangaggoodhaaf yaaramaa jirtutti sochii jajjabaa uummata jeequudhaan uummata asiisitti hiraarsuudhaan namoota kararra deeman qabanii tumuudhaan doorsisuudhaan kanneen guutumaan guututti deemaa kan ture jechuudha. Magaalota kanneen akka Galamsoo, Baddeessaa dabalatee magaalota kanneen keessatti sochiileen jiru bifa wal fakkaataadhaan jira. Abbootii qabeenya namoota konkolaattota qaban akeekkachiisni gara qeerroorraa itti kennamee jira. Labsiin kun akka hin cabne itti kennameetu jira. Konkolaataan ka'ee magaalota kanneen Baddeessaadhaa fi Galamsoo, Ciroo ka'ee Baddeessaa, Ciroo ka'ee Galamsoo kanneen akka dhaabbatu Asaboot, Mi'eessoo fi Asaboot Bordoddee irratti bifa kanaan akka dhaabbatu godhamuu danda'ee jira. Namni labsii qeerroodhaa kana cabsee argame immoo tokko tokkoon maqaadhaan qeerroon qabatee konkolaatorratti tarkaanfiin akka fudhatamu guutumatti dabarfachaati kan turan jechuudha. Ganama kanaas bifni isaan jaanii dhaabbachuu dandeetti jira jechuudha. Kallattii kanaanis daaroo lafarrattis kaleessa guyyumaanuu Machaaraa, Miicataa fi kanneen wal fakkaatan naannawaa ollaa kanarratti
guyyumaanuu labsiin kun akka hojiirra oolu qeerroon qophiisaa kan xumure hojiirra oolfachuu danda'ee jira jechuudha. Akkasumaan ammallee warreen daldaltoota jimaadhaa kanneen ka'anii naannoo ollaa gara Baalee Gingir jaarraatti tarkaanfataniif akeekkachiisni qeerroo jaarraatii fi naannoo Baalee jiranii fi kanneen gamanaan Harargee irra jiran wal dubbisuudhaan akkaataa wanni kun dhaabbachiise danda'amu irratti akka dubbatan. Daandiiwwan cufaman hedduudhaatu jira. Fakkeenyaaf karraa oomisha midhaanii Baaleedhaa fi giddu galeessaa madaa fi Finfinnee wal qunnamsiisuudhaan seerroowwan garaa garaa Sagaleen keenya kanaa jira. Daandiin kanaan dura dhaqadhaa fi seerroodhaan cufamaa ture. Mukkeen cufamaa ture ammoo feerroodhaan sibiilaan qophii adda ta'een haala kanaan dura itti fayyadamanii hin beekiniin fayyadamaa jiran jechuudha. Ammaan sana inni kun wanni inni cufamaa jiru sibiilota gurguddaa feerroo gurguddoo kan mana sibiilatti tolfamee akkaataa barbaachisuun tolfamee lafa keessatti hidhamee saniin cufamaa kan jiru jechuudha. Daandiin gurguddamu fakkeenyaaf daandiin gara Baalee irraa dhufee Finfinnee wal qunnamsiisu roobe Dabiree irratti cufamee jira. Fanaan cufamee karaan guddaan Hararii dhufee jira Finfinnee wal qunnamsiisu. Akkasumas Moyyaalee irraa gara Shaashamannee dhufees bifa wal fakkaataa ta'een cufamee jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamee qeerroon hin beekne tarsimoo haaraan fi akkasuma immoo mala haaree baafateeti daandii kana cufa jechuudha. Magaalaa Finfinneedha keessatti kaleessa itti gaafatamaan humna federaala magaalattiidhaatii fi waliigalaa TV isaatirratti dubbachuudhaan waa'ee daandii yoo cufame qaaloominni jireenyaa kun buufata magaalaa Finfinneetti uumamu kan jedhu kan gaaffii deebii isaatii waliin godha irratti odeeffannoon qaba. Sanarratti immoo qaaloominni jireenyaa akka malee hammaataa garuu immoo akka hin cufamne akeekkachiisa laataa kan ture. Akeekkachiisa laataa kan turanii amma eda kaleessa warri nafxanyaadhaa alaabaa isaanii baasanii magaalaa Finfinnee keessatti dhiichisaa kan turanii haga eda za'aatii meeqatti dhiichisanii fi namoota Oromoo mataa akka isaan waliin qabanneef akka achi keessan sochoone gaallaa gara Booranaa galii Addis Ababaa keessaa humaan qabdu jedhanii dhiichisaa turuu qabatamaadha. Kun miidiyaalee fi sooshaal miidiyaadhaan illee dabraa jira. Sababni waan kana godhaniif Abbaay yookaan immoo hira guddichaatu haroo guutee kan jedhu sanii fi magaalaa Adaamatti naannoo masqalatti mataskaana Sillaasee jedhamutti TDF gonachuudhaan alaabaa isaanii baasanii dhiichisaa turanii. Kanaaf immoo uummanni Oromoo laalee sochii kana gufachiisuudhaaf waan ta'eef jecha mataa qaqqabatanii bira kutuu danda'anii jiranii jechuudha. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti ammoo dargaggoo Oromoo tokko rasaasa humnoota mootummaatiin dhaamee ajjeefamu maddeen gabaasanii jiru. Dargaggoo Oromoo Adnaan jedhamu rasaasa humna addaa poolisii Oromiyaa irraa dhukaafameen lubbuun akka dabarte maddeen gabaasan. Ajjechaa kaleessa galgala toora sa'aatii 8 yookaan sa'aatii 2 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame kana irratti humnoonni mootummaa akka malee namoota reebuu fi dargaggoo kana lubbuu galaafatudha jiraattonni kan himan. Yakkama lubbuu namaa balleesse to'annoo jala akka oolinillee maddeen gabaasanii jiru. Dargaggoo Adnaan osoo konkolaataan deemaa jiruuti kan rukutamee ji'a namni kun. Haaluma saniin edda naannoo sa'aatii muraasaatiin dura galgala sa'aatii 2 akkas magaalaa Qobboo irratti humni addaa Oromiyaadhaa mucaa tokko nama maqaan isaa Adnaan jedhamu rasaasa kan rukutamee du'ee jira. Sababni kunis sababa makiinaa manaatiin osoo deemaa jiru erga majaanii dha'uun isaanii odeeffannoo gara kan arganii jira. Godina Baalee magaalaa Agarfaa keessatti sochiin geejjibaa dhaabbatee ooluu maddeen gabaasanii jiru. Uggura diinagdeef geejjibaa qeerroon labse guutummaatti hojiirra ooluu kan ibsu jiraatan dubbifne tokko konkolaataan tokko gara roobeetti imalaa hin jiru karaan cufaa jira konkolaattonni buufata dhaabbatanii jiru jedha. Soomachaa nama kan isin bilbilaa jiru godina Baalee ana Agarfaa irraayi magaalaa Agarfaa jechuudha. Egaa akkuma haaluma gurri nagannaa gabaatii fi dinagdee kaa'ameen konkolaataan tokko kan gara Baaleetitti yookiin gara Roobeetitti seenu jiru Agarfaa irraallee karaan cufamee jira. Konkolaattonni magaalaa Mannaaraa keessa jiru jechuudha.
ganama kana qeerroon tarkaanfii konkolaataa irratti fudhateera tokko akka kanatti tokko immoo naannoo laga shaayii akkamii fi tokkollee bahiisuma diishoo irratti ganama subii qeerroon tarkaanfii fudhatee nama makiinaan tokko socho'aa jiru jechuudha. Gama biraatiin abbootiin qabeenyaa qaamota mootummaa waliin sochii labsii kana cabsuuf sosso'aa akka jiran ibsuun qeerroon garuu konkolaattota sadii irratti tarkaanfii fudhatuu jiraatan godina Baalee magaalaa Agarfaa kun ibsa. Daandiileen guddichi Gindhiirii gara Roobee dhufu cufamee ooluudha kan odeeffanne. Agarfarraa gara Roobeettis daandiin geessu cufaa akka ooletu dubbatame. Garuu Dinshoof Abba Karaa irratti waraanni baay'inaan sosso'aa waan jiruuf rakkisaadha jee jiraatan kun sochiilee hanga ammatti godhame irratti qeerroon miidhame jira jee kan hin gaafadhee jiraata magaalaa Agarfaa kana hin jiru. Dr. Hussein Kadir Finfinneerraa fidanii asitti hidhanii rakkoo hamaa keessa jira. Namoota gaafatuuf dhaqan garuu reebichi irratti raawwatame jee. Gara barii irratti abbootii qabeenyaa mootummaa waliin gartee wanna abbootii qabeenyaa mootummaa waliin gartee warra bilchiginnaa kana wajjin hojjetan godina Baalee keessatti namoota muraasatu jira. Jaarsonni keessatti iyyuu magaalaa Roobee keessatti dhiyeenya gara beeta mangistii deemanii ergama adda addaa achitti ergame abboota qabeenyaa galgala masgiidatti waan akkasii haasa'uu jalqabanii turanii. Kana booda gara barii irratti illee abbootuma qabeenyaa santu makiina tokko sochoosuu barbaade. Tarkaanfii qeerroon ganama kana makiinaa sadii laga shaayyaatii fi hoomma Abba Karaa irratti makiinaa sadii irratti tarkaanfatanii jalqabee akka godina Baaleetitti makiinaan tokko yeroo ammaa socho'aa jiru. Karaan guddaan Gindhiirii gara Roobee dhufus cufameera. Kan Agarfaadhaa gara Roobee deemullee cufameera. Gidduu Diinshootii fi Abba Karaa kanatti waraanni waan irra deemuuf qeerroon rakkate malee haala gaariidhaan godina Baalee.